Amantaa Islaamummaa keessaa gara amantaa Kiristaanaatti lammaffaa deebi'uu manna addunyaa nama jirurraatii gara garaa haadha kootti lammaffaa deebi'uu naa wayya. Waa tokko sitti immoo qalbii jijjiirrattanii gara araaraatti yoo deebitan minaamin wallaahi ma billaahi ma watallaahi sagal gubannee sagal tortorra malee raqa kaleessa jibbinee keessaa baanee damma jenneetti hin deebi'u. A few moments later. Kunoo Islaamummaa keessan isiniif deebiseen jira. An guyyaarraa sa'aatii ammaa kaasee Kiristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'e. Egaati baay'een keessan torban kana sooshaal miidiyaa irra waan adeemaa jiru ni beektu dhimma amantaa wajjiniin kan wal qabatu keessattuu tirendii ta'e kan ture waggaa tokkoon asitti namoonni adda addaa amantaa da'oo godhatanii amantaa tokko jala seenanii amantaa tokko yeroo xiqqeessan bal'inaan argaa jirra jechuudha. Keessumaa waggaa tokkoon asitti faashinii ta'e biizinesii ta'e tirendii ta'e namoonni hundumtuu sooshaal miidiyaa irraa kan beekamtii qaban dabalatee namoonni adda addaa yerootti aan kiristaana ta'e musliima ta'e kana ta'e sana ta'e isa iyyuu amantaa takka jijjiiratanii amantaa tokko keessa ta'anii zimedhanii taa'utu hin taane achi keessa dhiqanii amantaa tokko xiqqeessuudhaanii namni keenya gaasilaa waa hin hubatu taargeetiin wanta sanaa utuu hin galiniif namoonni hedduun shawwadamanii turanii ammallee shawwadamaa jiru. Gidduutti egaa kunoo egaa amma staak ta'uu deemaa jechuudha. Inni egaa amma tirendii ta'ee sooshaal miidiyaa irraa torban kana deemaa kan jiru obboleessi keenya Addisuu Raggaasaa kontiraata isaa xumuree hojii hojjetatee amma biizineesii sana gara goolabuutti waan geesse fakkaata. Viidiyoon adda addaa sooshaal miidiyaa irra deemaa jiran baay'ee kan nama ajaa'iban amanuuf kan namatti ulfaatu AI kan namatti fakkaatanidha danuun isaanii jechuudha. Egaati baay'ee nama dhibaa guyyaa har'aa viidiyoo har'aa irratti waan hedduu irratti waliin diskas goonaa. Egaati gara viidiyoo keenyaatti osoo hin seeniin uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa iddoo adda addaa teessanii viidiyoo kiyya kana daawwachaa jirtan duraan dursa nagaan kiyya kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan ammuma subscribe gochuun akkasumallee viidiyoo kana like gochuun yaada keessan immoo koomentii keessatti naaf qooduun akkasin na wajjin turtan isin gaafadha. Please koomentii namoonni gootan immoo viidiyoo kana osoo ilaaltaniin fitin koomentii akkan gooneen isiniin jedha guddaan isin kabajaa amma kallattiimaan gara viidiyootti haa ceenu. Amantaa Islaamummaa keessaa gara amantaa Kiristaanaatti lammaffaa deebi'uu manna addunyaa nama jirurraatii gara garaa haadha kootti lammaffaa deebi'uu naa wayya. Waa tokko sitti immoo qalbii jijjiirrattanii gara araaraatti yoo deebitan minaamin wallaahi ma billaahi ma watallaahi sagal gubannee sagal tortorra malee raqa kaleessa jibbinee keessaa baanee damma jenneetti hin deebi'u. A few moments later. Kunoo Islaamummaa keessan isiniif deebiseen jira. An guyyaarraa sa'aatii ammaa kaasee Kiristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'e. Saree mana lamaa nyaattu waraabessa gidduutti nyaataa jedha Oromoon yeroo ammaa kun. Egaa ajandaan keenya kun hin dhumu. Meestii amma immoo viidiyoonni guyyoota muraasa asitti gadhiisee waliin haa ilaallu. Islaamummaa keessa utuun jiru na cina dhaabbachuun na gorsuun na eekamuun na loluun na kadhachuun namoonni na wajjin turtan thank you. Hoolaan badee galeera. Hoolaan badee galeera jedha. Meestii afaan isa kamiin guute hoolaa ta'a kun. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqaan isinitti hima. Amantaan kun ikkoo iddootti da'oo godhatanii iddoo tokko isa tokko arrabsanii isa tokko immoo ol kaasanii iddootti ikkoo akkuma barbaadan keessa seenanii kiyyaa baamini. Amantaan kun lamaan amantaa kabaja qabudha. Uummanni musliimaas uummanni kiristaanaas rakkoo namaa hin qabu. Garuu xawalwaallee akka keessanii giddu deemtu akka keessanii nama hin amantii kamiin biratti iyyuu kabaja hin qabdu. Dhugaan isinitti hima amantii kam biratti kabaja hin qabdan isin. Maal akkamittiin namni garaasaaf jedhee sabaan mana ga'u. Amantiin musliimaa biiliyoona keessa uummata biiliyoona lakkoofsa biiliyoona uummata lakkaa'amuun hordoftoota isaa. Amantiin kiristaanaa biiliyoonaan akka kan lakkaa'amudha. Addunyaa kanarraa akkoo qeesiin meeqa sheekii taa'oolaa sheekii meeqa moo qeesii taa'oolaa waan beekamaadha. Faashinii barri isaatti darbeedha. Bakka amantaa kee jijjiirrattemi bakka amantaa keessa jirtu sanatti amanti naa ta'a jettemi silayyuu amantaan lubbuu ofiif mini akkasi gabbadii kan qaban iyyuu gara amantaa tokko irraa namni tokko gara amantaa tokko gaafa dhufu maallaqi maaf itti kennama. Waan baay'ee nama dhibee nama hin dhiisne immoo jechuudha. Maallaqi kuni kan inni kallattiin ittiin argamu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'een isaa ijoolleen keenya biyya arabaa akka jiranii dafqanii firarraa lammiirraa adda ba'anii ijoolleen namoonni biyya ormaa keessa jiranidha kan maallaqa isaanii kan immoo akka malee dhangalaasan. Namni gargaaramuu qabu haadha biyyeessaa meeqa jira? Maaf nama xawalwaalli nama amantiif amantii walitti buustu nama akkasumattiin yeroo ta'e qoccii faashinii ta'e ture amma waaqatu baratti fide malee faashinii ta'e ture. Inni musliima keessa jiru gara kiristaanaa dhaqa inni gara kiristaanaa keessa jiru immoo gara musliimaa dhufa. Mee waan baay'ee nama dhibee nama dhiisne murtii guutoo ni beektu tiiktookara fooloowersii hedduu qabu.
inni yeroo wayii miira keessa galee waan ta'e wayii jedhee bakka ani pheenteen ta'e minaaminii ta'e meesti viidiyoo isaa kana isinitti dhaggeeffachiisee walitti deemina viidiyoo kana waliin dhaggeeffadhaame. Sa'aan amma jirurraa eegalee obboleessa kan kee murtiin Pirotestaantii pheenteedha. Amaneetiin jaalatee fudhadhe. Wanni naa gootu wanni akka obboleessa murtii jaalatutti naa gootu. Kaaka xiyyaa muftii Abdii Raggaasaa jedhamu ni beekama muftii Islaamaa Abdii Raggaasaa jedhamu laalee akka amantii san keessaa hin baaneef please gorsa kannii fi ani egaan bahee namni aan cufatu fedhee bahee illee gamsu. Egaati akkuma afaan isaa irraa dhageessanii amantii pheenxee ta'e hin jira. Akkas ta'e hin jira. San booddee uummanni musliimaa TikTok irra kan jiramu kallattii adda addaan maallaqa maal jedhan walitti buusanii maal jedhanii amma immoo kiristaanan ta'ee jedhe. Faashinii kanatti kan fayyadamaa turan kun namoota gurguddoo namoota akkasii fa'i. Namni kanaan daldalaa turan namoota isa fakkaatan daluutu turan. Maaf ta'e kun? Kana qofa miti. Amantii tokko doo godhatanii amantii kan biraa kan xiqqeessan ikkoo kanneen akka miliyoon dirribaa fabeettu. Miliyoon dirribaa akkoo dhugaa waaqaa ni dandeessu garuu manni musliimaa ni dandeessu dhugaan isinitti hima. Qurxii isaatti argisiisanii likkatti isa gashanii amma kun afuura raafuun baafatu. Miliyoon dirribaa tasgabbaa'ee nama ta'e jiraataa jira. Tasgabbaa'ee waan dubbatu illee akeekkatee ilaalataa jira. Mee garuu jechuudha taatee sanaan dura meesti waan miliyoon dirribaa akkamitti amantii musliimaa akka inni xiqqeessaa ture isti viidiyoo tokko isin hafeera viidiyoo kana dhaggeeffadhaa deebi'a. Nabiyyu Muhammad jechuun nama injiraanii akka bokkaatti irraa gadi roobu jechuudha bakka jaallatu jibbitus nama qulqullina isaa hin eegganne. Argitanii? Meesti egaa amantii kiristaanaa keessa da'oo godhattee amantii musliimaa xiqqeessitee eessa geessa? Obboleessi kee ollaan kee akkuma musliimii jira. Lafatti si dabaluu barbaade akkoo baay'ee salphaadha akkoo. Amma Abdii Raggaasaa gaafanni ana malee namni jiru ana malee amantii musliimni hin jiru ana malee maalli hin jiru gaafa jedhu even sheekonni namoonni gurguddoon yaadatti kennaa gaafa turanii jechuudha namoonni beekoon gaafa yaadatti kennaa turanii kiristaana tokko dhibee amma kiristaana tokko dhibee kiristaana abdii miidhuu danda'u salphaa tureemi garuu beekaa dhiisan argitanii beekaa dhiisan garuu dogoggorri uumamee dhee yaadoon akka miliyoon dirribaa likka isaatti galchuu ture. Namni harka namaan yoo miidhame dafeerraa fayya. Miliyoon dirribaa har'a nama ta'ee jiraataa jira. Otoo qaamaan miidhamin otoo waan tokko hin ta'in. Garuu namni harka rabbiitti dabarsee nama kenneen gareedha. Eessan geessu? Eessaan siin ga'u jechuudha. Yaada alaala amma maalirra akka jiru ni beektu gaa. Abdii Raggaasaa maalirra akka jiru jireenyi isaa maalirra akka jiru hin beektu. Garuu baay'ee immoo kan nama dhibee nama dhiisne jechuudha. Dogoggora cimaa Abdii Raggaasaa hojjete haa ta'u qaama miidhame minaamini saantiba waa walitti corateera. Garuu rakkoon keenya maal beektu nagaan beeku. Miliyoonni 16 walitti sassaabamee fi jechuudha miliyoona 16 irratti dabalataanii ammas gaafa inni maallaqa jechuutti ka'u inni waan ta'e wayii abdateera. Fooqii wayii ijaaruu yookiis makiinaa wayii bituu waan ta'e wayii abdatee jira. Inni kaalkuleet godhee bakka waan abjoote sana uummanni akkuma durii goyyomee maallaqa natti roobsa jedhee wanta sana abdatee gaafa inni gara sooshaal miidiyaatti dhufu Dr. Asiliin gaa waaqayyo isaa eebbisu. Dr. Asiliin bukoo gadi yaase jechuudha. Dr. Asiliin utuu bukoo kana gadi hin baasne faashiniin kun ikkoo asitti hin dhaabbatu ture. Ganaa namoota baay'eetu bizineesii kana eegala ture. Namoota hedduu sababni isaas namni rakkate Itoophiyaa keessa even amantaa kana qayyartee sii darbuu miti namni koo waan hin taane iyyuu seexana iyyuu gabbaree utuu darbee fi nama meeqatu mana xonqaa oola. Nama meeqatu seexana gabbaraa oola naaf darbuudhe. Waan hin taane xibaara hin taane hojjetaa kan nama meeqa jira. Argitanii baay'ee faashinii ta'ee ture, trendii ta'ee ture jechuudha. Garuu gaa waaqayyo fagalatu amma kunoo gaa akkas ta'ee jira. Garuu baay'ee waan na aarsu maaltu ture beektu keessumaa mucaa Abdii Raggaasaa baay'ee tokko garaana nyaata. Mucaan kun wallaalaadha waan takka hin beeku waan jedhan jedha. Viidiyoo mucaa kanaa tokko waliin ilaallee walitti adeemnu beesti. Kan kun garuu maalumaadha. Namni waa tokko kubsate abbaa qaba. Yoo abbaan kubsate immoo haadhatu jira. Kan kun maalumaadha ግን kan qormaanni natti guddate umurii kana. Abbaan kun nagayyoom sember. Amma fayyada naan jara garuu lukbaani.
Yoon fayyisa gaafan jedhu lubbuun fayyinaan jedha. Garuun fayyina abbaan koo ammayyuu dhukkubsataa. Naman gaddisiisu viidiyoo mucaa kana. Naman gaddisiisu baay'ee nama gaddisiisa obboloota ko. Namni maa ijoollee manaa qabdan ni beektu. Ijoollee waan beektu. Waan jedhi jedhan jetti. Baay'ee nama gaddisiisa viidiyoo mucaa kana. Mucaan kun gidduu gidduutti miidhame. Sa'aatii kanatti umurii kanatti saayikooloojikaalii miidhamaa jira mucaan kun. Saayikooloojikaalii. Saayikooloojikaalii mucaan wallaalaan kun miidhamaa jira. Egaa waan an jedhuun qabu Waaqayyo gooftaan iddoo guddaan haa ga'u. Egeree mucaa kanaa Waaqayyo haa bareechu. Abbaan immoo gatii isaa argataa jira garuu kan mucaan kanaa baay'ee nama gaddisiisa. Innaa waa'ee dhimma Abdii Raggaasaa fi namoota sooshaal miidiyaan qabatanii rakkoo uumaa jiran kanarratti mee namoonni bibbeekuun maal akka isaan jechaa jiranis viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti adeemu. Inni mucaa kana gaafa inni islaamu daqiiqaa muraasa booda islaamummaa qabatee liibii seenee islaamummaan dammaa islaamummaan aananii qalbii teessan qulqulleessaa waytuma inni jedhe balaw maaltu deemaatiin hin jiraa jedhe wallaahi hin beeyti. Namni ani ittiin himin hin jiru. Namni ani ittiin himin ijoollee warra sheekotaa ka isa wajjin deemuttillee tokko tokkoon ijoollee tana gorsa. Islaamummaan damma jechuun hin deemtu. Islaamummaan aanani jechuun hin deemtu. Arkaana qabdi, seera qabdi, sharxii qabdi. Ijoollee tana gorsa. Jedheetiniin dubbataatiin ture. Jarattillee himee jechuudha. Gaafa Abdiin Baaleen dhufe waan salaataa beekaa mucaan kun Abdii Raggaasaa kun attahiyyaata beekaa. Namni martuu ka waliin deemu bakka ulamaa'iin gugurdaan jiranitti isa dura ol kaasan. Isa tolka qaala Allahu jechuun beeku mucaan kun barreeffatee yoo jedhe malee maaliif ijoollee tana akkana gootan mee barsiisa ati Assalaamu alaykum jechuun beeku. Ka islaamummaa har'a asii bakka feetan isa Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh jechuun beeku viidiyoo inni kalee fi arra gadhiise deema dhaggeeffadha kottaa rasoofsiisa. Argitanii namni beekaan akkamitti akka haasa'u argitanii amma ko dubbiin ikkoo isa biratti bade bettu bakka cofee ganaa warra lafaa ka'aa jiran biratti bade. Waggaa meeqa keessatti jiraate amantii keessatti jiraate abboonni amantii utuu jiranii nutu jira nutu beekaa jechuutti ka'ani. Egaa namni beekaan immoo akkasitti taasa. Namni dubbiin galeef akkasitti taasa. Nama hedduutu qeeqaa ture ikkoo. Tunni gara sooshaal miidiyaa kanaatti hin dhufin nama hedduutu qeeqaa ture. Namoonni gurguddoo namoonni beekoo jechuudha. Nama gaddisiisa wanni ta'aa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo haa faradu. Abbaan hojii isaa argataa jira. Hundumtuu gatii isaa argataa gatii isaanii argataa jiru. Waan hundi isaa immoo yeroo isaa eegee ni raawwata. Egaa waan an jedhu qabu. Chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan please subscribe gochuun na jajjabeessaa. Guddaan isin jaalladha. Guddaan isin kabaja. Nagaa Waaqaan naaf tura.